jirtan waldaan duukaa boota haala kanaatiin farfachaa dirree masqalaa keenya irra jechuudha. Uummanni guuteera, sirnis gaggeeffamaa jira. Miseensonni keenyas haala kanaatiin akka kanaan dura miseensonni waldaa duukaa boota kun akkasitti uummata keessa ture kan ta'an margaatan garuu har'a kabajaan eeyyamamee fi galmaa'ee seeraan abboota keenya Phaaphaasota fuuldura keessummoota dura faarfachaa kabajaan ni darba jechuudha. Kanaan dura ala qofa miti jechuudha kan turru. Kana kan godheef Waaqayyoof galanni guddaan isaas haa ta'u. Isinis kallattiin hordofaa yoo waldaa duukaa bootaa